weellisaa wajjin taa'ee hedduu haasa'urra atilleen ergaa qabdu hunda weelleedhaan dabarfatte. Daawwattoota Mayaashoof immoo waan takka hojii himee jirtu. Amman kaayyoo koo gahuu dhaabachuu hin danda'u takkallee. Waadaan ofiif seenaa fuuldura dandeemaa ammallee. Kaalessi darbeera irraa bareedeera har'ammoo. Abjuu kun dhugoomsaa onnatteen jabeessaa ejjennoo. Wallee ejjennoo jedhu sana lammata deebisnee fiduun kan barbaachiseef tokkoffaa importansii barbaachisummaa ergaa achi keessa jiru sana yaadoleen muuziqaa wal caalu. Normaalii muuziqaa hundayyuu jaallattee hojjette garuu wayitiin achi keessatti yaadnate ibsu barbaaddee wal caalaa ejjennoo namoonni baay'een even hamma YouTube irratti ilaalamee ol feedbackii namoonni naa kennaa turan dhugaa dubbachuuf. Jechuun haala kam keessa iyyuu taate ejjennoo yoo qabaatte darbuu ni dandeessa waan jedhu psychologically energy waan sii kennu wayii waan sii kakaasu wayii hedduu of keessaa qaba. Wallee kana keessatti walaloon hafee jedhu tokko gara dhumaa irratti kan daballee finnee dhufnee ni jira. Even namoonni akkuma duraatti jedhanii akka irra hin dabarre barreessee ture yeroo ta'e jechuudha. Wallee walaloowwan haaraa qaba jedhee. Walaloo sanallee namoonni baay'een ni jaallatu. Rooba gannaa boona aaduu, dhaamocha ribuu waaduu, bineensa riphee gaaduu, daguutti yoo na argate isa na butee kaatu, kun onnata onnee nyaatu jedhu. Wantin haasa'aa jiru kun wantin asitti ibsuu barbaadu kun waa'ee onnannaati. Onnata sadarkaa guddaarra ga'e tokko jechuun challenge kamiyyuu yoo sitti dhufee akka dabartuuf waan motivate godhu wayitiin yaadeen yeroon barreesse takka takka haalli itti ati wantoota ibsituuf haalli wanta namoonni keessaa fudhatan gargar ta'uu danda'a. Deebsiin ati yeroo yaaddee barreessitu ittiin hojjettuu fi haalli namoonni itti dhaggeeffatan gargar ta'uu danda'a. Garuu detail waan sana feelingii sana keessa taate yeroo dhaggeeffattu energy guddaa waan namaa kennuudha. Even hedduun bara kana haaduu qara lamaa eenyuu tama nama iyyan daanqoo dura yoom wanta paartiin ariitiidhaan jedhamu tokko ni jira achi keessatti. Wanna sanallee namni baay'een fudhatee gara sana kutee viidiyoo wayii ittiin hojjetanii maal godhanii naa ergaa turan baay'een. Tokkoffaa energy. Lammaffaa immoo wanta namoonni baay'een yaadan ta'uu isaa hubadhee ergasii booda. Waan namoonni baay'een keessatti of argan. Dhumarrattis yoon kanan goone nan dhalchina baankoo jedhee xumura. So murannoodha. Murannoo ibsa wanti suni. Namni baay'een jaallatee jira. Walaloon haaraan itti dabalaman sunillee baay'ee bareechaniiru. Ammas albama keessatti deebisee kan hin fide hagam murteessaa yookiin yaadichi hubannoodhaan yoo ilaalame gaarii akka ta'e laaleen deebisee fide jechuudha. Ergaansaa hedduu bareedaadha. Yeroo isaaniitti immoo nama afuriin hojjettan. Mee haala kamiin kolaaboreet gootan yookaan haala kamiin walitti dhuftanii hojjettanii? Akkuma isin jedhe jalqaba ofiif akka singilitti seenuufan deeme wallee sana kan qindeessaa Daawit Taaddasee Jirraa Stuudiyoo. San booda tiimiidhaan hojjechuu wanti jedhu sun even ka'umsi isaa isatu. Waan akkasii mijataa walleen hip-hop akkanaan waliin hojjechuu dandeessu yaada jedhu yeroo inni fidu maal irratti haa hojjennu waan jedhu dhufee yaadne hundi keenya. So why not ejjennoo surraa qofa miti anis ka'umsi koo. So isinis bifa garaa garaatiin waan kana ibsuu danda'a walaloo jedhu jettanii yaaddan barreessaati waliin hojjenna waan jedhu filatamee jechuudha ejjennoon. Sanarratti hundumtuu walaloo isaanii kallattii mataa isaaniirraan ejjennoo akka hubatanitti yookiin immoo akka ibsuu barbaadanitti walaloo barreessanii hundumtuu qabatanii dhufanii sana booda tiimiidhaan seennee hojjennee namni baay'een jaallateera dhugaa dubbachuuf. Wannoo viidiyoo isaarrattis Kingiraagoo nuuf hojjetee ture. Wallee namni baay'een jaallateedha. Ispeeshaalii yaada isaatiif. Yaadni isaa hedduu bareeda. Even
maqaa koo yoo irraanfatan ejjennoo jedhanii kan waan jedhu. So akkas ture jechuudha akkaataan hojii isaati. Hedduu bareedaadha. Wallee kee aappiidhaan gallakkiste haalli jirumee maal fakkaata? Jenerii muuziqaan filadheetti seenes haaraadha. Aappiin ittiin fidaa jirru kunis muuziqaa aappiin dhaggeeffachuun sabiskaayiib godhanii haaraadha. Sun lamaan xiqqoo ishee affeekti godheera akkaataan ittiin uummata bira gahu. Garuu namoonni seenanii dhaggeeffatan yaadni isaan naaf kennaa jiran baay'ee yaada nama jajjabeessudha. Yaada gosa lamatu jira fiidbaakii duubdeebii lamatu jira jechuun akka inni itti hubadhee jechuudha. Warri seenanii dhaggeeffatan akkaataan isaan itti hubatan akka isaan itti dhaggeeffataniif fiidbaakii sii kennan baay'ee si jajjabeessa. Garuu immoo akka dhaggeeffataa baay'ina dhaggeeffataa qabnutti namni baay'een seenee waan kana bifa amma jiru kanaan deemee dhaggeeffachuun akka inni hin baratamnes ni hubattaa jechuudha. Walumaa galatti amma yoonaatti wanti jiru gaariidha. Namoonni beeksisaanis bifa garaagaraan yeroo dhagaan seenanii hordofaa jiru. Gaarii deemaa jira. Gara fuulduraatti immoo viidiyoowwan lamaan tokko achi keessaa kan hojjennu ni jiraata. Viidiyoon yeroo jiraatu gama yuutuubiitiinis ni gadhiifama jechuudha. Sana ala garuu wanti kun anis qaawwa natti fakkaannaan waan sirrachuu qabu waan hojjetamu. Akka kootti hinaaffaan jira miti hinaaffaa moo maal jennu? Xiiqiin wayii afaan Oromootiin hojiin hin hojjetamne jiraachuu hin qabu. Muuziqaa qofa miti hojiin kamiyyuu addunyaan hojjettu hojiin gaarii ta'e jechuudha. Afaan Oromootiin hojjetamuu qaba. In ta'u taanaan maal goota? Afaan kee kompromaayiz gochuu jalqabda. Bifa salphaadhaan seenanii kan torbanii kan ji'a kan waggaa jedhee jira. Sanarraa uwwisanii fayyadamuu danda'u. Yaadas osoo nu kennanii tokkoffaa wanni kun baay'een baratamne jenneerra maal haa sirratu fuulduraaf hojii anis ta'u namoonni na dubaan waan kana hojjechuuf yaada qaban hojii hojjetame kanarraa fiidbaakii kennamuun of sirreessuu danda'u. Fuulduratti utuu hojiin hin bahin of sirreessuu danda'u. So sana gochuu kan danda'an immoo yoo seenanii dhaggeeffatanidha. Hundumayyuu nan affeeraa jechuudha carraa kana. Maal yaadaa jirta? Albama hankee kun inni eebbifamne tarii wanni yaaddoo yoo jiraatu. Itti yaadaa jirra. Egaa aappii irratti gadhiifamee jira. Garuu bifa ofishaal ta'een sirna qopheessinee sirna riiliis paarii wayii qopheessinee namoota sagantaa sanarratti hirmaatan artistootas affeerree konsertii qopheessuudhaaf qophiitti jirra jechuudha ammaaf. Yeroo muraasa gidduutti hin beeksisna garuu qophiitti jirra waan amma jettee kana hojjechuudhaaf jechuudha already. Hayyee rabbiin si faamil keeysu akkuma waliigalaattuu albama booreedhaan wal qabatee haasoo taasisneef daawwattoota maashii kabajuudhaan as istiidiyoo maayaatti waan argamteef hedduu takka galatoomiin siin jaa waan dhaammattu hawwaayinaan hanqisee yoo jiraate immoo kunoo carraan banaadha. Nambisnee waan hedduu kaastee jirta. Egaa akkan gidduutti kaasee ture namoota baay'eetu irratti hirmaatee hojii kanatti qindeessummaadhaan Abbuus istuudiyoo yookiin Antana Tafarraa Iyyuu istuudiyootii immoo Iyyoob Baalchaa akkasumas Daawit Taaddasa Jiraa istuudiyoo irraa qindeessuu irratti hirmaatanii jiru. Wallee 11 qaba. Bifa gama maaster gochuutiin immoo Solomoon Hayilamaariyaam irratti hirmaatee jira ogeessa muuziqaati. So isaan hunduu akka dhimma mataa isaaniitti qabatanii na cina dhaabbatanii yaada naaf kennaa yeroo gaarii waliin dabarsine turtii waliin qabaannee turreef galatoomaattiin jechuun barbaada. San boodas immoo namoonni hedduun dhimma kana keessatti karaa tokkos ta'e karaa biraa na gargaaran hundumtuu galatoomaa jechuun hin barbaada. Isinillee yeroo naaf laattanii waan naaf hirtaniif galatoomaa jechuun barbaada. Hayyee atileen hedduu galatoomii milkaa'ii kan kana caalu sirraa eegna. Waan niyyaa tante hunda rabbiin si faa guutuun siin jedha.